Absusu qabna Oromoo. Yeroo hunda nama du'e bicha nama jiru bicha faarsulleen bu'aan qabu nama du'e du'aa kennallee kabachiifachuu qabna jechuudha. Nama du'e hedduun garuu kan du'e caalaa kan jiru osoo jiru nama du'e akkas godhu sani salphataan beeta. Waan akkasii sanirree akka sabaatitti wal taanee tokko taanee ofirraa baasuu qabna sin jechuu qabna. Kanaaf galatooma malee mana sirraa. Tome master baba isinillee mubeen hundi keessanuu hedduu ulfaadha galatooma. Warroonni sabaaf quuqamtan warroonni agartee rakkina saba kanaati irratti hirmaataa jirtan warri saba kanaaf iyyaa jirtan warri rakkataa fi agartee miskiina iyyaa jirtan hundi keessanuu hedduu ulfaadha ulfinna isinii malan jedha. Fuula duraafillee waan kanarratti hojjetuu qabnaa jechuudha. Bakkuma jirru irratti hojjetuu qabna. Warra nama xiqqeessan warra nama salphisan warra waa'ee sabaati irratti agartee waan hin taane hojjetan irratti hojjetamuu qaba. Kanaaf miidiyaa wanni uumameef waan akkasii irratti dalaguu fi hammeen numa qofa osoo hin taane waan gaariillee irratti dalaguun gahee kennaa ta'uun isiniin jedha. Ulfaadhaa galatooma waan carraa kan naa kennitaniifillee. Seericimmaa bareeda seerri namatti tola garuu silumayyuu imaaraatii kana keessatti inni seera beeka seera mataasaa of danda'e. Inni immoo walirrattis isuma of beekutu walirratsaa ture biyya kana keessatti iyyuu arrabni kun biyya kana keessatti akka ajandaatti fayyadamama yookiin akka faashinaa wayii. Kanaaf seerri kun bahuun badaa bareedaadha. Namni isa duraa caalaa wal eeggata keessatti ijoollee warra hamma dhufutu seera biyya kanaan beekne naasitti dhufee hanna raawwatu waan garaagaraa raawwatu riiskii guddaa fudhata biyya kana keessatti. Hin jiru waan akka kanaa biyya kana keessatti. Biyya kana keessatti eessa qayxee makiinaa kee keessatti birrii dhiisi maal godhi bakka miicaa geessi maal keessa kaa'ee namni shilingii kee kaasu jiru biyya kana keessatti. Innaa kanaaf gamanumaan ijoollee reedduu dhuftanii waan akkanaa kanarraatu otuu of qusattanii baay'ee tokko gaariidha jechuudha. Innaa bareechaa of qusadhaa kanarraan kan hafe immoo wanti irratti hojjetamuu qabu. Dallaalota hamma sa'aatii kana ijoollee poolis kirraansii 4G'n biyyaa bahee birriin 60,70 ijoollee namaarraa nyaatamee ijoolleen namaa dhuftee biyya imaaraat kana keessatti gatamtee 500,000 ijoolleen keessatti iyyuu yeroo haalli sirriin taane kana keessatti dhufan namni seera qabeessa ta'e hin jiru. Biyya kana keessatti seera qabeessa yoo taate malee wanta tokko faayidaa tokko argachuu hin dandeessu. Hin fidaa dallaalli akkomodeeshinii birrii 10 keessatti fidee gataa birrii 700 nyaatame jetti 800 nyaatame jetti. Gadi fageenyaan wanti irratti hojjetamuu qabu dubbiin ijoon tokkoffaa kan namni keenyatti miidhamaa jiru. Waa'ee kanaatiif waa'ee hattuun biyya kana keessatti ijoollee mana madaamirraa birrii nyaatattuu fi ijoolleen maqaa biyya kana hojjettaniidhaan dhufaa yeroo tokkoffaa jechuudha. Rakkoon guddaan kan uumamaa jiru bakka kana keessatti. Ijoolleen biyyarraa sa'aatii kana viiziitii naannoo dhufinaa Dubaayin hangama kootiin gansiniin jechuu barbaadu. Dubaayin sa'aatii kana dhufinaa. Otoo ippiloomantiidhaan yookiin kaampaaniin dhuftee viiziitiin dhuftee kana waraqaa malee ijoolleen gatamuudha mana jaarsa bolokkeettii tuubaattee siidaa wayii. Waraqaa seera qabeessa taatee qabaattee. Amma biyya kana keessatti waraqaa malee namni nama hojjechiisu hin jiru. Eenyuun yoo ta'e biyyi kun seera qaba qixaaxii qaba nam tokko waraqaa malee mana isaa keessatti argameennaan. Garuu hin dhaabanne ittuma fufaa jira dhubeetiin ijoollee. Fakkeenyaaf hajimaan kana yoo fudhanne naannoo baaraa kanaan naanna'ee fayyaansaa akkomodeeshinii birrii 10 dallaalli birrii 500 irraa nyaateera silkii irraa jijjiirrateera sakaan geessee bara aatti gata nama 15-20 ijoolleen hojii hin qabdu rakkoo hamaa keessa galti. Obboleettii yoo fidde as keessee hojiin azzabamti. Miindaa si ji'aatti kennaa. Maatii yoo ergee jiraate maatiin achii duuka bu'aa. Garuu akkasitti yaadamu warri keessatti iyyuu warri nyaatamtan rabbiin falasinii godhe rabbiin falasinii faa godhe. Garuu warri biyyaa bareechaati of eeggadhaa. Dhugaa walitti himuu yoo ta'e. Maaliif kana isinitti ni himan? Kottaa gaafa jedhan tokko kana namni isinitti himu jiru. Sirriidhaa kottaas rakkoon hin jiru. Kana kanan si godha bakka kanaa keessan si qala. Garuu karaa si fuudhee deemee nama muraasa namni geessee poolis kirraansii si baasu. Inni kan poolis kirraansii 4G dhufaa viizaan ala dhufa riijekti dhufaa. Ijoolleen kalli wallii ta'aniif. Gaafa takka jedhe hin qaba. Amma qabaan jammaree rammas sa'aatii kanatti qabamuu danda'a namni. Inni ID qabdan dhaqaa hojii keessan hojjedhaa. Inni kaampaanii qabdan kaansileeshinii keessan fudhattaniin baay'inaan inni kaampaanii keessa jirtan keessatti warri mana jaarsisa ta'u qulqullina keessas jirtan sa'aatii kan
nama bakkee ilaaltanii nama viidiyoo namni bakkee irra deemee hojjetu ilaaltanii kaansileeshinii keessan itti mantanii gaafatanii fudhattanii hin bayina. Hamma haalli isinii mijatee yookiin qaama mataa keessanii sirreeffachuu dandeessanutti kaampaaniitti kissii bantanii karaalee bariitii kanarra kana wayyaa jettanii hin bayina. Mukaa lafaa keessa galtu hojii dhabuu dandeessu. Namni viizaa isin irraa jijjiiruu dhabamuu dhiisuu danda'a. Tokkoffaa kaampaaniin bicuu simaaf dida ijoollee keenya fudhachuu. Birrii 5,000 baasii ID irraa hojjetaa gaafa ji'a 3 dhaqanii kissiilee bariidhaan itti bananii. Aayiduma tokko irraa hojjechuudhaan dura bu'ee birrii 2,000 gaafata ijoollee kana. Innaa isa kanaaf warri achi hojii irra jirtan hojii keessan keessaan bayinaa amma yeroon sirriitti. Sijjammar immoo kaampaanii baatanii kaampaanii jalan galina of danda'aati waraqaa hojjetadha. Innaa akkasii hangamanumaan kan isiniin jechuun barbaada of eeggadhaa warri bakka hojii jirtan achuma ta'aati hojii keessanitti fudhadheen gadda waan chaarjaa keessatti ta'ee ture hin beektu hundi keessan namni beektan hojjete namoota 15,000 ol ta'u achi keessaa baafan chaarjaa keessaa sajimaan keessa kunu akkomodeeshinii kan dhufee nammee ta'aru jechuudha. Inni kaan kaansilii fudhachuudhaaf hintinii jedha. Inni kaanii hin hojjenna jedha. Hojjedhaa waraqaa qabaatee birrii baatee bilookii taatee yookiin kan loollii taatee birrii 500 hojjechuurraa higgaawii taatee birrii 1,000 hojjechuu wayya boriitu carraa wayya argachuu dandeessi. Garuu waraqaa hin qabnee yoo ta'e carraa hin qabdu biyya kana keessatti dhuguman sitti maal. Meebii warree kaampaaniin keessan isinirratti abbaan kaampaanii sun fakkeenyaaf ijaarsi jala jirtanuu bilook ta'ee gara biyyaa deemee viizaan keessan aktiivii ta'e warra akkasii deemtanii hojjetachuu hin dandeessu. Warri kafiilli keessan hin gargaaruu warri kaan xiniqqaaqee godhaa bareechaati. Innaa akkasii yaadni koo haguma kanaa bareechaa of eeggadhaa isiniin jechuun barbaada galatoomaa. Saalim deebiin mana godhee Dubaay jirtaati? Dubaayin jira maastar. Deebiin mana godhee waan isin gaafachuu barbaadu fakkeenyaaf kun ijoollee Oromoo qofatti waa himata ijoolleen saba biraa yeroo baay'ee waan himatu asirratti. Ijoollee biyyaa fidantu rakkoo qabamuu seera biyya sanitti nama kenna bichaa sagalee hin qabne moo rakkoomman sabni kenna bichaa yeroo hunda wal gabroonfatu kun naagaluu didebeeta biyyarraa ta'anii jara fidantu rakkoo qaba maastar dhibbaan dhibbachi faayidaa mataa ofiisii qofa deemu. Amma yoo xiqqaate dhiifa manaa godhe an achirratti illee simuruma maaliif jennaani fakkeenyaaf ani yoo dallaala ta'ee waa ani firaa fudhadhe gaariidha sii gala maaliif tokkoffaa manni jirullee madoowa waan ta'eef ani kun mastar yoo ani dallaala ta'ee ati ani gaafa biyyaa bahu ati namarraan dhufte gaafa biyyaa baatu san jechuudha. Namni basmararraa nama yoo isa miidhatti gaafatamummaa qabu basmara biyyarraa hanga isa dhumaatti namni sararaa fi tolfatamaan dhufne wayite biyyaa bahu namni. Jechuun dallaalummaan fudhataa miti uumame wayita dur ani sitti dhugaa sitti maqaa gaafa biyyaa bahu alfeenul tamaaniyaadha yeroon sanitti addaa miti. Wallahi wayita karaa bahu karaa yoo san karaa nan dhufen karaa Suudaanii jiran yeroo sanii wayita sheedii irraa dhufne magaalaa takka jira Suudaan san kennu achitti dallaalli birrii 5,000 irraa fudhate. Yeroo san yeroo dukkanaati ilaal yeroo nam tokko sagalee hin qabne jarri mana galtee caatii qabaate waan isaa jabsiisuu karaa nu ergitee karaa yeroo sadii nu deebisan si gala karaa Liibiyaa itti deemu jechuu karaa Itoophiyaa Suudaan seenuudhaaf iyyuu osuma jarri qamaatu waraanatti dhaqee waraana dhaqee itti boo'ee akkana jennaan ijoollee shamaraa ijoollee gara jahaattu jira ijoollee Jimmaa Saguroo Shaashamanii ijoollee garagaraattu jira nama 11 dirree sheedii jedhamtu jira laaloo kan waraana Itoophiyaati. Nama kana hunda dhiisee shamarran caakkaa keessa dhiisee nama 3 qofaan waraanaan madhaqe. Waraanni fuutee kaambii ofiitti nyaata nuu kennitee nu obaaftee rakkoon jiru maali nuun jette. Ka'ee akkana jedhee dhaqee rakkoo waraanni 3 dhuftee manuma dallaalaa sanitti ol seensifne. Mataan birrii 8,800 yeroo sanin uffata nuun birrii kan nuti kennine garuu 4,400. Kuma jahajaate kennine jenneen. Wallahi nama san hunda achi fuudhanii dallaala san yeroo san achi fuudhanii gara Gondarii dabarsan. Ati rakkoo takka wanna biyyaa san dhiiftee bakkuma jirtu sanitti yoo ati seeraa yoo dhukkeetti fitte dallaan uummata akkana godhu kana namni 4-5 wal ta'ee maal ka isaa mirgi eeggame jaraaf mirgin eeggamu ijoolleen dhaytee poolisa bira hoo dhayte. Ijoolleen ofirraa baasuu hin dandeettu akkuma ishee lima asii achi oofan karaa jechuu barbaadeetti beektan. Asirratti tokkoffaa
ragaa qabatamaa qabatanii dubbisuudhaaf deemsa barbaada. Amma fakkeenyaaf deemtee himachuudhaaf seera kana takataattaluudhaa yookiin obboleettiif fidaa. Obboleettiin sun seera biyya kanaa beekuu dhiisuu dandeessi. Mana madaamii keessa jirti. Akka gaditti baatu hin qabdu. Inni haaraa biyyarraa dhufe waa'ee seera biyya kanaa wayii. Inni immoo biyyaa fidus gaafa fidu waa biraatti ni fida ijoollee kanatti. Shuur jala muree hin fidu ijoollee. Otoo jala muramee itti himamee amma fakkeenyaaf nama tokkoon fidda yoo ta'e kana hojiin kee kunsii ta'a kana hojjetta jettee sagalee nama sanaan lafa kaa'attee fiddee hojii seensiftee rakkoon qabu. Amma maaltu jira? Mana boo'ii birree 10 jira kan bulamu akkomodeeshinii. Fidee isa kaa'aa natti haa bahu. Master. Fageenya wayii geessaa. Master. Lakkoofsa daareektii keenan argina fi. Isuma sanaa? Isuma sani kiyya hunduu. Weerra deebiin argi bilbilaa fuudhee hin baane ammuma. Keessaan tiktokirraa. Dubbadhaa. Innaa fuudhee geessee mana sagalee WhatsApp kooti ilaalee barreeffama si barreessa ilaalee. Mana. Maasara deebii. Taabtaabii koppiliinkii godhaa jira keenya maa taabtaabii noon jiru. Waa'uma keessanirraa haasa'aa maala taabtaab godhaa godha jala jirta. Koppiliinkii illee godhaa. Orma sirra jiru kanaa fooloo godhaa. Namaas taraddeebi. Taabtaabii godhaa. Jallaa 200 galchaa taaf. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما سرين الديبسي منيرة تسان وعليكم. كل أنا متيت. الحمد لله. مودي سري ما سرين الديبسا. هذا شيء. أيه. منيرة جتمدي. منيرة إن جرتو كيسا وجه. مودي سري. مبارك ولا ركسي ما سرين. سرعة المو فولوغرام متكن سالم ملي جتكاري أسارة فولوغرام نشيف سالم دبدو أغسطمو ماسترين ولا حركسا ماستري وجينو تناسي نتدولا إننا دوم مكاناني وفي قدا جولي سريت وفي قدنا جمبرباد جولي باي قدا ميزل أما بيه كان ديسج برسنتي برانا دو فكيسا ماسترين ولا حركسا مودي تراتين جرو ماستر جل Irani mofi sabaje ya za ta bi guda musu mai ta bi guda wanda ke sa yalla